mata dureen keenya waldaasaa eegaa kan jedhudha. kutaa amma sila obboleessi keenya Salamoon nu dubbisee irra dhaabadheetan waan gabaabaa yeroo gabaabaaf dubbadha. lakkoofsa 17 fi 31 dubbisa. Phaawulos Miilxoosii nama ergee jaarsolii waldaa Efesoon ofitti waamsise. Eenyuun ofitti waamsise? jaarsolii waldaa ofitti waamsise. lakkoofsa 31. Kanaafis dammaqaa waggaa 3 halkaniif guyyaa utuu gargar hin kutin imimmaaniin akkan tokkoon keessan gorsaa ture yaadadhaa. Ammas harka Waaqayyoo isa sin jabeessu qulqulloota isaa hundumaa gidduudhaas dhaala siniif kennu danda'utti dubbii ayyaana isaattis isinan kennaa jedha. Isinan kennadha jedha. Kadhanna Waaqayyoo. Dadhabbii namaatti nama gargaartu gooftaa bara baraani dubbii kee immoo bara hundumaa ergaa kee dabarfattu dhuga baatuu sagalee keetii dhuga baatuun dubbii keetii sirra kan caalu hin jiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin arras dubbii kee dabalii dhugaa nuu ba'i. Waaqarraa nutti dubbadhu si dhageenyaa nu gargaari. Hidhaan maqaa Yesuusiin kan hiikame haa ta'u. Aangoon dukkanaa hundinuu machi Waaqaaf lafarratti moo'uudhaaf kan barbaadu bantiiwwan Waaqaa kanarraa kan darbatame haa ta'u. Nurratti immoo ayyaanni kee haa dhangala'u. Na gargaari akkan dubbadhu dubbii kees naa kenni. Maqaa Yesuusiin ameen. Ameen. Ergamichi eenyutti dubbataa? Sagalee kana seeduufi waldaa Efesoon waggaa 3 halkaniif guyyaa barsiisuudhaan to'achuudhaan gorsuuf ifachuudhaan waggaa 3 isaan gidduu ture. Iddoon Phaawulos waggaa dheeraa ture akka waldaa Efesoon hin jiru. Ji'a iddoo tokko waggaa tokko iddoo tokko waggaaf iddoo tokko tura. Naanna'ee dubbii Waaqayyoo dubbata. Eeshiyaatti, Awurooppaatti, Middle Eastitti dubbii Waaqayyoo labsaa ture. Iddoon kun Eeshiyaa irratti. Efesoon achitti waggaa 3 taa'ee erga barsiisee booddee amma gaafurri qulqulluun gara Yerusaalem naqinaan jedhe achitti immoo gidiraa si eeggata naan jedhe dhibbina si eeggata. Nobboleessi keenya sana dubbisaa ture. Gidiraa si eeggata lamuu waliin agarru waan wal agarru miti kana booddee jedheeti nagaadhaama. Nagaadhaamuu duwwaa miti ergaansaa kooriin dubbichaa dura buutota warratti fo'e sana waameeti. Adaraa isarra jiru hundumaa fuudhee isaan irratti harcaafata. Karra hoolota Waaqayyoo waldaasaa eegaa ittiin jedha. Ergaansaa koor kan ta'e dubbiinsaa inni ulfina qabeessa isa kaladha. Achi booddee amma galaanaatti geggeessanidha. Kutaa isaa amma dhumaatti yoo dubbifattan amma galaanaatti waldaan ba'ee geggeessedha. Bo'aa imimmaan itti facaasaa maaliif imimmaan keessan dhangalaafsaa garaan raaftuutti hin jedheedha. Achi ol deebi'anii kadhachuutti si'a kaanii namichi tokko raajii dubbate. Elaa Phaawulos akkasitti dhamaa hidhee qabattoo isaaf irraa baaseetti hime namootatti. Naan jedha gooftaan jedhe duukaa bu'anii ni namtaa. Maalidhaa duwwaa miti anoo du'uudhaaf waa'ee Kiristoos qixaa'eeraa jedhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kana duwwaa miti jedhe qixaa'eera qophaa'aa kooti jedhe. Lubbuun koo akka isheen biratti ulfina hin arganneef murteeffadheeraan jedhe. Waldaasaa
eegaa ittiin jedhe. Maalsaa? Mee hundumti keessan? Waldaasaa eegaa jedhe. Iyyadattu waa'ee duuka buutuu sen isin barsiisu waldaa koo jedhe Kiristoos. Hojii ergamaa Maatiyos 16 lakkoofsa 18 irratti waldaa koo kattaa kan irratti ijaara waldaa koo jedhe. Waldaan kan saati. Waldaan an eewuu miti. Waldaan ka Kiristoos ilma Waaqayyooti. Eegaa waldaasaa jedhe badamuu Yewaajjaatiin jedhe. Isa dhiiga isaatiin bitateedhe gaatii itti baase itti dafqee itti du'ee itti awwaalamee isanni bitate dhiiga isaatiin karra hoolota Waaqayyoo eegaa. Kanaaf karra isaati. Zakkaariyaas 2:8 irratti isinitti kan bu'u qaroo ija isaatti kan bu'uudha jedhe Zakkaariyaas. Waldaa isaa akka qaroo ija isaatti kan eegu Waaqayyo Waaqa jiraataadha. Garuu isaa gaditti qaamatti maayii ba'uu barbaada Waaqayyo. Gooftaan Yesuus kanaafi rifeensi mataa keessan illee hin citu fedha abbaa keessanii duuba kan inni jedheef qaroo isaatti kan bu'uudha jedhe Zakkaariyaas immoo. Kanaaf waldaa isaatiif dhimmamaadha Waaqayyo. Karra isaatiif dhimmamaadha Waaqayyo. Haleluuyaa. Kanaaf waan hundumarraa hafne guyyaarraa geenye jabina keenya utuun ta'in jabina san eeguun dhiiga isaatiin gatii nu bitateef waggaa 3 guutuu halkaniif guyyaa isin ifachaa isin gorsaa isin gidduun tureedhe. Egaa ergan deemee booddeedhe lakkoofsa 29 dubbifna. Ergana deeme immoo warra akka yeeyyii sodaachisoon hoolota karra keessatti kan hin hambifne akka isin gidduutti galan ani beekaa. Isinuma keessaayyuu namoonni dubbii dhugaa jallisuudhaan amantoota galagalchanii of duukaa buusan hin kawwedhe. Ani beeka jedhe jalloota dhufaa jedhe warra akka yeeyyii dhufa jedhe. Kanammoo beekaa Phaawulos miti hafuura qulqulluututti dubbateera. Na duukaa jirtu exactly akka inni sodaate waldaan guddaatti dhamaame dubbii Waaqayyoo keessatti kan akka Efesoon hin jiru kan diigamte har'a biyya Turkii jedhamte kan waamamtu waldaa Efesoon. Phaawulos erga irraa deemee booddee Efesoon boqonnaa 1:16 irratti isinii kadhachaan jira Waaqayyo hafuura ogummaa ogeessota isin godhu akka isinii kennuufan kadhachaa jira. Irraa adda ba'ees kadhannaan isaa irraa adda hin baane. Tikeen akkasii gaa yoo addana jiraates yoo achi jiraates karra Waaqayyoo garaatti baatee deema. Tikeen Waaqayyoo. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Kana duwwaa miti mul'ata Yohaannis irratti bantanii yeroo laaltan mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 waldoota 7 kufaatii isaanii hirrina isaanii itti dubbatu keessaa inni jalqabaa waldaa Efesoon maalirraa akka kuftee yaadadhu qalbii diddiirradhu kanaa chibsaa kee addoodhaan fuudhaa jedha Waaqayyoo. Agartanii maalirraa akka kuftee yaadedha ayyaana Waaqayyoo irraa kufan hin harcaani. Kanaafi akkuma inni sodoote yeeyyiitutti galee har'a biyya musliimaati amantoonni lakkoofsa qubaan lakkaa'amu biyya sana keessatti yeroo tokko isinitti meera biishooppoonni kanarraa raafatanii deemu yeroo baay'ee sitti kaatanii kanas sitti kaatanii deemu. Yeroo Tarkiidhaan nuyi biishooppiin biyya Kolombosii waldaan keenya isaan jala turte kana ofirraa baamnaa jedhe. Kanas ofirraa baamna jedhe. Lubummaan keenya dhaga'amnaan warra fannoo Kiristoos Yesuus lallaban ta'uun keenya dhaga'amnaan nu ajjeesu jedhe. Diina fannoo Kiristoos Yesuus ta'an. Kanaaf eegaa ittiin jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Maal godhaa? Jedhame? Eegaa. Har'a gaasa kanan dubbadha jechuudha.
Attamitteen karra Waaqayyo. How do we keep the flocks? Attamitteen karra Kristos. One sadi isinitti meetan fita. Attamitteen number 1 akkaatattiin maaliin enna ergarraa deemee booddee afuura ogeessota sin godhu akkasini kennu maal godhaan jireen isinii kadhachaan jireen maaliin enna karra Waaqayyo kadhannaadhaan enna nangafti jireenya namaa keessatti wanti nama golgaa kan namaa ta'u jireenya namaa fuula Waaqayyootti kan mul'isu yeroo hundumaa kadhata qulqullootaati. Gooftaa Yesus Kristos kadhannaa isaa sadeeraa keessatti wangeela Yohaannis boqonnaa 17:15 akka jedhe yaa Abbaa waa'ee biyya lafaan si kadha miti waa'ee warra naa laatteen si kadhadha hamaatti isaan eegi jedhe. Maal godhi? Wangeela Yohaannis 17:15 maal godhi jedhe? Mee jalaa hundi keessan hamaatti isaan eegi jedhe. Kadhannaan waan jilbeenfatanii yookiin immoo waan dhaabatanii rurrukutanii sokkam miti. Defensive fi offensive qaba kadhannaan. Kadhannaan defensive yeroo hundumaa waa'ee maatii ofii waa'ee jireenya ofii akka seetanii daangaa keessa ittiin buunee defend of gochuudha. Waaqayyoon eegi ijoollee kolaalii karra kolaalii haadha manaa kolaalii abbaa manaa kolaalii maqaa Yesuusiin. Offensive inni ta'e garuu kanarra caala torii diinaa dhattanii diigdu maqaa Waaqayyoo ulfaatu daangaa isaa kadhannaadhaan diignaa warra inni qabatee jiru boojuu jalaa baasuudhaaf yeroo hundumaa offensive kan ta'e kadhannaa kadhachuu nurra jira. Soomuutu nurra jira. Jilbeenfachuutu nurra jira. Saatii dheeraa Waaqayyo dura turuu nu gaafata. Offensive. Akkasumatti eegu miti waldaa Waaqayyo. Kun dhugaa dubbii Waaqayyooti. Waan ani itti jiraadhudhas. Karra Waaqayyo yeroo hundumaa akka inni waldaa sinitti dabalu akka inni sinitti dabalu hundumti keessa hin hawwitu mini meemee warra hawwitan qoosaatti hawwiidhaan ta'a miti gaanni kun dheebuudhaan ta'a miti. You have to fight. Yeroo hundumaa torii saba Waaqayyo dura deemee gufuu kan kaa'u kiyyoo kan kaa'u seexana maanguddoonni waldaa Waaqayyo luba ishee gargaartee yeroo hundumaa being at his side torii seexanni qabate daangaa seexana irratti duuluutu irra jira. Waldaa irratti moosoomaaf sagada labsanii yaa waldaa kottaan soomna guyyaa akkasii hin kadhanna Waaqayyoon jette maanguddoonni luba isaanii wajjin sooma labsanii torii seexanaa daangaa isaa diigu. Haleluuyaa. Waaqayyo warra akkasii nuuf kenna. Warra of kennan kadhannaadhaan enna offendi goona seexana hin gaddiisimna hin ariina maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Waa'een Daawit baay'ee natti tola. Faarsaa 19 keessatti ani naan ari'adha amman isaan balleessutti sin deebi'uudha. Haleluuyaa. Naan ari'adha miilla koo akka miilla biichee tulluurra ni qaarsisu Waaqayyoof galatuudha. Haala hundumaa gararraa nama godhee haala irratti ni nama dubbachiisu Waaqayyo haa galateeffamu. Kana dhagaa kanaan karra Waaqayyo kanaan yeroo hundumaa tissina karrasaa jalqabaa gabaabsee sitti dubbadhe maaliin eennan jedhe kadhannaan immoo bifa lama qabaa. Sakamiif kam defensive offensive. Defensive jireenyuma protect godhanii defend godhanii jiraachuudha. Mana ofii ijoollee koo yamaatii koo akkaawuntii koo horii koo qabeenyaa koo hundumaa sitti kennadheeraa jechuun cubbuu miti. Garuu kanarra caala malee kanarra darbaadha. Number 2 attamitteen karrasaa ergaa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 2-3 dubbifname
tokko masadiitti jedhe lamumaaf sadi nu gaame daagim dubbisi qabaatetta ergaa Petros isa duraa 5 lamaaf sadi arraboota waaqayyotti qaamsatti kenne sana ittiidhaan osoo ta'in jaalala akka waaqayyo barbaadu waan nama yellaas surraa argachuuf ta'in kennuudhaan eegaa maaliin eegaa mee hundumti keessan isa jala naamuri jajjala muradda maaliin eegaa mee hundumti keessan of kennuudhaan eegaa that's number 1 2 achiruma jira yaa hoolota gaafa sanaaf fakkeenya ta'uudhaan eegaa malee maal ta'uudhaan eegaa fakkeenya ta'uudhaan eegaa taay ulfaat tokko maaliin eegaa mee of kennuudha of kennuudhaan tokko fakkeenya ta'uudhaan eegaa mee hundumti keessan naa jira sagalean mee fakkeenya ta'uudha fakkeenya ta'u do you know namni addaa dhaabatee dubbachuun salphaadha lallabuun baay'ee salphaadha jireenya fakkeenya ta'u qabaachuun garuu aarsaa gaafata ameen aarsaa guddaa gaafata aarsaa maaliin fakkeenya taana waan lama duwwaan dubbaddaa isheen jalatti maaliin tokko deddeebi'umsa jireenyaatiin jedhe jireenyaan fakkeenya taa'edha jireenya gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos 5:16 irratti namoonni jireenya keessan arganii kan waaqarraa abbaa keessan akka galateeffatanitti jiruun keessan namoota hundumaa duratti gaarii haa ta'u jedhe irra deebi'u maal keessan arganii jireenya keessan baaftita 5:16 jireenya keessan arganii lallaba keessan nagaanii kaide lallaba keessan nagaanii de memme maayida namoonni hojii keessatti sagaarii argatu maala sanan bira hambise hojii kuno mee guddisi daagim namoonni hojii keessatti sagaarii arganii abbaa keessatti sabaabiraa bulchaa akka kennaniif hojii keessan akkuma kanatti namoota duratti haaliif amen hojii keessan isa kam mee hunditu keessan isa gaarii arganii exemplary life jireenya fakkeenya ta'u qabaachuun akka amanaa Kiristoositti hunduma keenya irraa eegama gara tikeettas dhufuun immoo more demandii nurraa godha karris waaqayyos waan lallabnuti jiraachuu waan nageenyuti jiraachuun nurraa eega waaqayyo lallaba keessan nagaanii jedhe miti jireenya keessan isa kam isa gaarii san arganii jedhe haleluuyaa jireenya gaarii mul'atu ija qabu akka arbuu dagaagee baalli isaa urrubee Yesuus itti fiigee homaarra dhabee sokka'eetu hin ta'in ijji kan irraa mul'atu adeemsaan gochaan raawwataan waaqayyoon kan mul'isu jireenya akka qabaannu waaqayyo nu gargaaru kanaaf deddeebi'a jireenyaatiin jedhe fakkeenya ta'uudhaan eegaa malee of kennuudhaan eegaa malee of kennu al tokko bara dargii wangeela xannaasiin na turre mana aadaa kootti na xannaasa turennaa gara nama 91tu dhufee qayyamata yeroo sana rivaayivaliin break out hin taane waldaa keenyatti kanaaf bukkeenuma waldaa Maggalla tureera kun bara dargiiti achi booddee akka tasaa karaa godaa karaa Asoosaa yeroo hundumaa waraana dhagaama gati ta'eef 31ኛ ክፍለ ጦር kan jedhamu tullu waldaa bukkeedha manni keenya achi dhufanii buufatan gabaabsuudhaaf asadeera dhufanii nu marsanii gagam mana sana keessatti gagam kaan neersota kaan TTI irraa dhufanii kaan hojjetoota hin jedhega kan jara kanaaf waasii ta'u ennaan anan jedhe ana barsiisaa jira ana dhan jedheen akkana ilaalee jaguutuun dide namicha amsalaqicha antena ilaalaa illam jedhe lakkin jiru anuma dhaan jedheen
Ay, antera likkabali mbela so falli gallo. Positioning ke maayni sinjen. Titling ke maayni sinjen. Was nan gaafanne ijuma guutuun dide namichi. Olliteen keessota barbaadutti ka'e. Keessota. Okay, nama dhaqeeras keessaa dabalaan jedheen nama tokko dabaleen dhufe. Waasii taatuu saba kanaaf jedhe. Of laattu jedhe. Of laanna deeman jedhe. Ijoolleen dhibbata warri neersoonni warri TTI kolleejjiidha dhufan. Hin geggeessine isaaniin. Kottaa gana duukaa bu'aa qabaleetti dhattanii dhamtu jedhe. Hin sokkine galgala. Achi dhannee liqaban barii barbaadaa achi barbaadaa homa. Waaqa hojjalaa dhosse. Booddee akkan dhageenyu immoo beekaan dhokadhee namichi. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Achii si adeeminu kottaa gaamishigii keessa duukaa bultu jedhe. Boor gara liqaban bariitti si fidaa jedhe. Si amishigii tachan nu deebisu amsalaqaadhaan ni kana godhu. Matola kaan tokko dhaabatee Siisheelsi dhaggeeffata. Siisheelsi beektu? Isa Keeniyaadhaa darbuu lallaba wangeelaa faarfannaa afaan Amaariffaan darbu dhaabatee dhaggeeffata. Namichi fiigee dhufeeti salaamtaa kenneeti geetaa እነዚህ ኤርትራን ገንጥል እንዲያርግ ብሎ ሲጸልዩ ነው ያስኳቸው። አናፍ ቄሲ ለዱካ ጅሩቲማ ኑ መቃ ኤርትራ ሲኖም ነ መቃ ማሊ ሲኖም እናኔ ሂድ ወደ ስራ ሄደኝ እኔ አግኝቻቸዋለሁ ሂድ ጀረገ ጌሴቲ እንጀጀባቱ ሄደ ነች አተም ጀጀባቱ ጎፍታቲ ሄደ ሃሌሉያ አሜን መቃ ዋቀዮ አልፋት ኤየን ጀጀባን ነን ቢሊዮቹን አይደለም ክርስቶስ ጀደ ወንጌሉን ለቡት ከይ መተለቀች ጀባዳው ብሎ ተኮ መቃን ኮ ከሲዳ ግዱ ከነ ሞደር ወጂራ ይደኑ ገገሰ ማለት ይጋል ካኑ ማኑ ይላሌኑ ገዲስ ገፍታን መቃን ሳውል ፋቱ ማል ጎዳ ሄደ ኩታኒ ጴጥሮስ ከሳዱበት ማል ጎቹ ዳንጀ ኦፍ ከኑ ዳንጀ እንታኑ ወማይ ፋኬኛ ታውዳን ኤጋይ ኦፍ ከኑ ዲፌንድ ጎቹን ከራዋ ቀዮከስ ዲፌንድ ጎቹን ኦፍ ከኑ akkasitti gaay jiruun keessan ingaa dheeraadha garuu tokko fakkeenya jireenya ta'uudhaan hin jedhe lammaffaan garuu karra Waaqayyoo kan nu ittiin eenyumaayin mootummaa Waaqayyoo babal'isuudhaaf karaa qaama hundumaa duukaa jaajuudhaan karaa mootummaan itti Waaqayyoo babal'atu karaan tokko inni guddaan horii keenyaan babal'ifna kennaa keenyaan kennaadhaanitti babal'ata mootummaa Waaqayyoo waldaa Waaqayyoo mishiinii achitti outreach gamanatti akka inni hojjetamu mee namni barbaadan okay mootummaa Waaqayyoo ka babal'atu mee horii barbaadan kiisii keenya gaafata gaa kurnaffaa keenya gaafata special gift keenya gaafata manni Salamoon warqeedhaan alaaf keessaan labbate warqeen isaa waaqarraa gad roobe miti macaafa seenaa baraasa duraa 29 lakaa dubbifadhaa galgala kanarra taati hundumti isaanii warqee isaaniidha qabeenyaa isaaniidha dubbii Waaqayyoo fidanii hafaniidha fuula Waaqayyoo duratti tu Daawit mootummaarra jiru hin hafaniidha fuula Waaqayyootti Daawit gara galgalaa gara Waaqayyoo dura dhaabatee amma kana dandeenye sii kennuudhaaf nu eenyu yaa Waaqayyoo jedhe galanni siif haa ta'u jedhe kennuudhaan immoo fudhachuudhaan galateeffanna nuyi dhugaa yaa Waaqayyo waan mun kenneef si haa galatu itti beektaa moo namni amma yoo waa si kenne maa ittati thank you galatoome tuni namni yeroo hundumaa si namni saa kennu galateeffata malee yeroo nama gara biraadhaaf kennuu danda'u Waaqayyoof kennuu danda'u galateeffatu akka eega Daawit kana hundumaa dandeenye sii kennuudhaaf kan nu dandeessifte nu eenyu jedhe galanni siif haa ta'u jedhe haleluuyaa kanaaf warqeen keessaan dudduubaan manni qulqullummaa labbatame harka saba Waaqayyoo keessaa harca'echitti kennaa isaaniitiin kurnaffaa isaaniitiin special gift isaaniitiin mana Waaqayyoo ijaarani hojii ergamootaa bira yeroo dhuftan immoo hundinuu
akka isaan barbaachisutti akka kennaniif inni raddaa qabu raddaa gurguree inni mana qabu gurguree miilla ergamootaa jala kaa'u turanidha. Haala hundumaa gajjallaa gochuu jechuudha horii ofii. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni yeroo hundumaa akkasiin godhu gooftaan akka jedhe gooftaa lama bitamuu hin dandeessanidha. Seexanaaf waaqayyo jedhe miti horiidhaaf waaqayyoof jedhe. Agartanii taayitiliin isaa asitti seexanaa horiidha horiin. Namni yeroo hundumaa morma isaa bobaasa jala kaa'ata. Ammallee kireedit kaardiidhaan nu baannee deema. Kanaaf yeroo hundumaa akkan gaaf tokko isinitti hime yeroo akkaawuntiin keenya guutuu horiin nu harka guutuu jenna. Maaliif gooftummaa isaa nutti hima. Rakkina hin qabdu yoo hizbiin rakkate rakkina hin qabdu nuun jedhaa jira. Waaqayyo isaa ifatu. Gooftaan jireenya keenyaa Yesuus. Horiin barbaachisu jedhee miti macaafni qulqulluun hundeen ammeenyaa hundinuu horii jaallachuurraati jedhe. Xiimotewos duraa boqonnaa 6 moo 14 achirraa ilaala. Hundeen ammeenya hunduma hundee ammeenyaatiin ni jedhe horii jaallachuu horii irraati jedhe miti horii jaallachuu irraati jedhe malee. Kanaaf karaan nuyi waldaatti babal'ifnu kennaa keenyaan egzaampilii ta'uun dura jira karra eegnuuf. Waldaan keessatti guddadhee dhufe Naqamtee amma danda'amettis waldaan Kolombos keessaa tajaajilaa ture. Waldaan Finfinnees namoota gar malee of kennaniin arga. Humna isaanii garra namoota kennaniin arga. Ammasitti kaasee tokkoon isaa dubbachuudhaaf yeroo hin qabu. Garuu waan jaallatuuf namni lubbuu isaa dabarsee kenna horii isaa miti. When the love of God penetrates our heart, there is nothing we reserve. Waanuma tokko duubatti itti fannu hin qabnu. Jaalalli Yesuus Kiristoos nu haa tuqu. Ameen. Jaalalli isaa duwwaan Waaqayyo garaa keenya haa tuqsiisu. Inni sintunnaan no problem. Of laattu kasilan jedhe horii keessa miti horii ofii keessa dabarsitanii laattu. Maali dhamuudhaaf jettaadhaaf horii qulqulluun jennaan anoo du'aafu qophaa'eedha. Horii isaa miti jireenya isaa kennuudhaaf Kiristoosiif kan qixaa'e jechuudha. Kanaafi kanatti kan kaadhimamu namni kanaan kan nama taphni ta'u tura jira. Maanguddoota warra koree filachiiftuu eegarri wal duukaa namoota maqaa dhodhoomnu wajjin kanan itti kaase. Kana itti kaase reefuu jaarsa jalqabama waldaa'uuni naan jedhani kanaan miilanaa isa gadi qotuun nan jedhan. Garuu gadi qotuun baay'ee barbaachisaadha gara fuulduraatti itti yaada kana namni egzaampiliin taane jireenya isaaniitiin saba sanaaf egzaampilii ta'uu hin danda'u. Saba sana garmalee kaachisa. Garmalee kaachisuun immoo majiin dhagaan morma isaatti hidhamee qileen buusaa wayyaa nama tokko dogoggorsuurra irraa kaachisuurra miti gooftaan. Kanaafi exemplary life qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Number 3 and the last. Sadaffaa karra Waaqayyoo kan jalqaba maaliin jedhe karra Waaqayyoo maaliin hin jedhe kadhannaadhaan lamaffaa jireenya fakkeenya ta'u sadaffaa maaliin ennaa karra Waaqayyoo Xiimotewos duraati lammaffaan jedhe duraa 4:2 nu dubbisa daagim garuu isinitti hima ammasitti Xiimotewos duraa 4:2 karra Waaqayyoo kan nu ittiin eenyu karra Waaqayyoo kan nu ittiin eenyu gorsaan ifachuudhaan gorsaan ifachuudhaan karra Waaqayyoo mana Waaqayyoo keessatti eenna mee dubbisi 4:2 mee dhaggeeffadhaa. Sadal qabaan siin jedhe isa duraa 4 Xiimotewos 2:3 isadha mee isa lammaffaa darbiga kunoo isa kana sorry sirriidhuma
Sirrii wal. Dubbicha. Nama balleessaa isaa hubachiisedhanii kan abbaan gammachiisiif King James immoo ifadhu dabaleera kan hubachiisi duwwaa miti. Okay, go ahead. Ifadhu. Eeyyee dhugaadha. Amma dhufeera. Amma dhufeera. Irra deebiisu amma. Amen. Barsiisi, gorsi gara biraanoo. Sabarbaaja tokko tafe. Barsiisi, gorsi. Ifadhu jedhame. Injaallannu ni ifatamu. Nama sin jaallatutu sin ifata. Namni sin injaallanne garuu sin ifatu sin bira darba malee. Sini galee ifadhu jedhe. Ifachuu beektuuni kun dogoggora ittiin deebiin siife jechuun ifannaadha. Ammas yoo achi targite siife dhiisiin jedheedha. Dhiisi jechuun anarraa eegama jechuudha. Kanaafi geggeessitoonni waldaa kiristaanaa gorsuu barsiisuu ifachuu. Barsiisuun necessarily akka naman pointii qabadde tokko lama hidheesin barsiisuu kana ta'uu dhiisuu danda'a. Doesn't matter. Isa miti. Namni kennaan isaa adda adda. Garuu barsiisuu jechuun innati kana gootu sirrii miti jedheenan itti barsiisadha. Kanaaf maanguddoo waldaa warri ta'an warri hoogganan kanaan warra hidhatan ta'uu qabu. Maqaan gooftaa keenya Yesuus itti waamame Isaayyaas 9:6 gorsaa gaariidha. Maalidhanni? Gorsaa gaarii, gorsaadha. Kanaafi fakkeenya tokko 24 gorsa koo gatii diddaniif ani immoo yeroo namaan isinitti dhufu isinittan kolfaa jedhe Waaqayyo. Gorsa Waaqayyo warra didaniif wayyoo. Warra gorsaniif dubbii Waaqayyo akka dubbii Waaqayyootti immoo ayyaana dabalaaf Waaqayyo. Warra gorsa fudhataniif immoo ayyaana hidhachiisa Waaqayyo. Warra gorsa fudhatu nu haa taasisu. Kanaafi ifannaan isa sadaffaadha. Al tokko akka namaneeni gara gooftaa sheekaa duwwaa dubbadheen fixa. Akkan gara gooftaa dhufeeni namichi gara waa gooftaa na fide tokko gara waggaa fideen gara 6-8 utuun fitee jiru. Namni hundumtuu jaarsummaa akkan itti ba'uuf na gaafata. Maaloo abaluun nu gaafadhu birrii 30 fudhatee nu dhowwate. Maaloo abaluun nu gaafadhu qamadiin sii bitee nu dhowwate. Maaloo abaluun na gaafadhu buddeena kontraata mana kootii nyaatee na dhowwate. Mataan na dadhabe na dhukkubuu ga'e. Attamitti itti dubbadha. Na duukaa hirtuyi nama gara gooftaa siin fide attam gootu kan gaaf tokko galgala eenuman cabaalu qeetanan barrisa dheeraadha anoo sookkeedha. Abaluun jedhee naani maalii namoonni waa'ee kee kana gaariin dubbatanii maaliif kana goota akka dubbii Waaqayyoo tokko nurraan eegamu ennaan haadha kee jedhe na ifachuu fedhe mitinni haadha kee jedhe na gassasuu fedhe. Sini galee kan hin fudhanne guutee ba'eera sinin jechuu barbaade. Maal jedhe nammaan amma dubbate eenyuyyuu ijoollummaa keen ilaalin hin tuffatini jedhe. Garuu ati dadduu gorsi jedhe eenyuyyuu hin tuffatini jedhe. Waa'ee maalummaa keetii miti dubbiin waa'ee saayizii keetii eejjii keetii miti jedhe. Waa'ee dubbichatti jiraachuu keetu kwaalifaayi si godha. Ameen. Isatti jiraata taanaan gorsi. Isatti jiraata taanaan ifadhu. Isatti jiraata taanaan ija guuttee dubbatta. Isatti jiraattu taanaan ati iddoo sana jirtu maalifatta. Kanaaf fuula Waaqayyootti warra akka dubbii Waaqayyootti jiraatanii gorsan Waaqayyo nu haa taasisu. Kanaaf itti gaafatama gara fudhachuudhaaf jireenya kadhannaa offensive prayer jireenya fakkeenya ta'u of kennuudhaan fakkeenya
gorsaaf ifannaaf barsiisuudhaan fuula Waaqayyootti fakkeenya ta'uudhaan warri jireenya isaanii kaadhimmachiisan mana Waaqayyoo tumsuuf eeguudhaan yeroo hundumaa Waaqayyo duraa badhaasa argatu. Waaqayyo ayyaana kana nuuf kennu. Ameen. Xinnoo ishee hin kadhannaa dubbisa jiraataa irratti kadhan. Tungara eebbaa fa'itti. Jiraataa Israa'el akka dubbii keetti warri jiraatan akka dubbii keetti warri deddeebi'an Gooftaa Yesuus Kiristoos ulfina sii fidu galata sii fidu ati sittin qaanoftu maqaa Yesuus Kiristoosin dubbii keetiif nu jiraachisi. Ayyaanni dubbii keetiif nu jiraachisu galgala kana nurratti haa dhufu. Waaqayyoo warri mana kana keessattis karra kee eeguudhaaf saba keetiif yaa Waaqayyoo fakkeenya ta'uudhaan karaatti agarsiisan warri kaadhimaman kun maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin ayyaanni kee kan dabalameef haa ta'u. Karaa hundumaa nama hundumaa kan jaallatan nama hundumaatti jireenya kan himan nama hundumaatti karaa kan agarsiisan ta'anii fuula kee dura dhaabachuu akka isaan danda'aniif jabinni kee isaan argatu. Afaan yeroo keenya hundumaa hoo maqaa Yesuus Kiristoosin ameen. Ameen.